namu abbootiin gadaallee bilisummaadhaan kan isaan deemanii gara irreechaa turanii dargaggoonni yookaas immoo foolleewwan eegumsa taasisanillee naamusa eegsisanillee haala gaariitiin kan socho'aa turan jechuudha. Egaa malkaanillee erga qarri aduun baheedha kan saaqame waan ta'eef egaa waanuma abbootiin gadaa lallaban hojiirra oolee waan nama gammachiisaati kun isarra Bishooftuu irratti itti dabalee hojiirra oolanne abdan. Eeyyanni keessattuu gaafa amma waan nagaa labsuudhaaf araara labsuudhaaf baatu ulfinni galchuudhaaf gaafa baatu tasgabbii barbaachisa wanti kamuuyyuu. Nagaan gaafa tasgabbiin jiraate wanti hunduuyyuu sa'a nagaan galee aannan mi'aa jedha Oromoon yoo mammaa kullee. Kanaafuu waan deemtu san keessatti suuta jedha tasgabbaayaa. Qaama qalbiin kan kee nagaa qabaataatiin yoo deemte irra waan deemtuuf sanillee tasgabbiidhaan taasifatta jechuudha. Kanaafuu irreechi Oromoon waaqa galateeffachuu deema. Yeroo dabarsine kana keessa yookiin waggaadhaatti irreechi kun kan naanna'eetiin deebi'e. Waggaa dabarsine kana keessatti immoo waa hedduudha kan mudate. Gaarii isaa ta'uu badaanillee jechuudha. Yoo kana waa hedduu keessa darbiitiin sabni kun yoo as gahu waan kana keessa hunda nu dabarsitee asiin nu geette ulfinna argadhu galata argadhu kan jedhu galateeffata. Kan biraa immoo amma waqtiin ganna dabarsine kun waa hedduu midhaan facaasanii kan keessa kunuunsanii amma immoo gara ittiin nyaataaf gahaa jiruudha waan bilchaataa jiruudha hedduun isaa jechuudha. Kanarratti immoo nuu kennitee ammallee nu nyaachisii nama qofa osoo hin taane sa'a namnillee simbira waliinillee nu nyaachisii nagaa nu godhii jedhanii galateeffachuudhaaf achi dhaqu jechuudha. Kan wal dhabe kan walitti mufate kan waa hedduu walirraa balleesseetiin jedhe walitti araarama jechuudha yeroo kanatti. Kanaafuu waqtiin kun Oromoodhaaf waqtii hawwii waqtii abdii guddaa itti horatu waqtii itti wal dhabdee garagaraa keessa illee yoo ture garaa nafaan walii araaramee walii fixatee gara fuulduraatti itti tarkaanfatudha jechuudha irreechi kun. Irreedha jedhamee irreen immoo kan waaqaati jechuudha. Waaqa irree qabdaa ati humna nu ol qabdaa humna keessaniin as geenne situ asiin nu gahe ulfinna argadhu kan jedhullee irreecha kana waliin waan wal qabatudha tame. Kan boodaallee simatti laanna jedhanii kadhaa isaaniillee egaa arfaasaa kana boodallee bonni jira bonni kunillee bona gaarii bona sa'a nama miine yeroo bona birraan kun gaafa keessa ba'u bona seenaa mitiire yeroo sanallee horiin keenya akka miidhamne bona nama miidhu bona horii miidhu gogiin isaan kan miidhamu akka nuun taane akka hin taane jedhanii waaqa kadhatu gaa. Oromoon falaasama Oromoo kana gaafa ilaaltu baay'ee si ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf amma waggaatti yeroo lama kan Oromoon irreeffatu. Irreecha arfaasaan jira kan jalqaba caamsaarra akkuma arfaasaan seenee kan inni irreeffatu. Irreechi arfaasaa kun irra caalaa isaa yeroo itti waaqa kadhattudha. Sababni isaa jiini gannaa fuuldura jiru kun arfaasaan seenee arfaasaa guutuu dabalatee ganna dabalatee yeroo itti baay'ee hojiidhaan muddamanidha yeroo itti baay'ee jaatanomanidha. Sababni isaa qonni jira horiidhaaf immoo margatuu biqilaa wanni kun hunduu jireenya guutuu as keessa jira jechuudha. Yeroo qonnaa waan jireenya kee bona guutuu birraa guutuu jiraattu hunda yeroo itti hojjettudha. Horiinis immoo yeroo inni itti dheedee gabbatu sababni isaa marga biqila waan ta'eef. Kanaafuu waqtiin sun waqtii masirrii itti waaqa kadhachuu waaqa galateeffachuu qabdudha. Yeroo arfaasaa kanaaf egaa Oromoon gara tulluutti ol ba'ee kanni yaa waaqa arfaasaa nagaa nu godhi. Roobee kan horii miidhu lola'ee kan horii miidhu osoo hin taane kan roobee margaa midhaan biqilchu nu godhi jedhee kadhatee kadhaasaa waaqa dabarseetu gara manaa deebi'a jechuudha. Yeroo birraa kan ammoo galataaf irra caala kan inni ba'u waanin tolemee gidduutti eebba abbootii gadaa seenaa jira waan ta'eef itti deebina dhaggeeffannee adeemina. Mata bahee kana akkan kufanne akka rifanne teeksi waaqa warra olaarreessoo bobbaa gadaa waaqa warra roobee badhaasoo duubee. Yaa Waaqayyo gadaatii agabbina naa godhi yaa Waaqayyo gadaatii agabbina naa godhi yaa Waaqayyo gadaatii naa miidhas yaa Waaqayyo gadaatii naa miidhas biraan qarruu nuuf oolcha biraan meelchaa nuuf oolcha biraan meelchaa nuuf oolcha biraan abaaboo nuuf oolcha
واني أوما غلطة كالفتور أبي جرا غلطني سوا قالفا هاغاو غلطني وقالفا هاغاو ملكين كاره هورا فنفنة ترتي أرغن أمس ويرتو سياسة سرنا غدا هورار سدي ترتي أرغن هورار سدي تي أرغن نغا Yewa kagurra chagara garba le mogara thaila to kichama gadiba yawa kayu bajani ganda randa manne boka mirati bane kuno alisha rabim kille pora guticha rifane naganga machungalle asa simbo nagan bompasi umata kenya wajin da ma wajin Pero kare wajin mangudo ta kenya ayore wajin nagam bompasi nugach upati resa rabbiara nugot siar ka jirago ta ko siar ka satum banu adimbo farkanu abda naganu ka kesi naganu devis upati kutan tikel na kutamara nagam gamachudan si saya kakale satin ammas gamane kagalu ya rabbi nutazi ya wa nutazi ya rabbi nutazi itile kufa marile kufa dadar roba iti kufa gabbina ibana horabula aradana satisena aradana sai isha kan nagam bulli nagano ibila fa hawo wa tarabu dire ba kanarati wala gaw Resa kana bita ga gamade be gamachun hagalchu opolje hagalchu naga Nane bisana ukalcha amma lena ne bisana ukalcha aye wa kauma ma gurracha gara garbale mo gara tariya to kicha makan dibba kana jeste gumam bas ne nagam bulle nagan nolch amanu rakabi tolanutti kabi ummata kenya kana nagaan nu galchi bakka dhufanitti nagaan nu deebise yaa waaq irreecha malkaa finfinnee ofalle irreecha hora arsades nu ofalche milkiidhaan nu galchi egaa nammanan beeka bakka wallaale waaqayyo taaguutu gadaan kuufaaf gabbina Gile jirti. Antama tanda hal. Kanagan boleh nagan wahul, biar nagan wahul, bara nagan wahul. Ega orang sini orang nagan wahul deh, kanal dia nagan wahul. Gammachuran ni, umman orang tu gammachuran dah nagan. Akan jenis orang biasa, kada roba kabin. Waaqayyo lafa nagaan bulchite lafa nagaan bulchi biyyi keenya biyya nagaa ta'u reensa milkiyaa ta'u namni keenya bee hunduu nagaa naa galu akkuma kamni finfinnee milkoofne sanas immoo akka milkoofne waan keessa nuuf haa galu rabbi mana waaqaatii nama keenya faana haa deemu nagaan nu faana haa deemu fayyaan nu faana haa deemu jennee rabbi nuuf haa jedhu kan kadhanne waan nuuf haa gootu horaa bulaa gadaan kuufaa gabbina. Nama mati kena orkai markade. Kalau polisi, tapi kamu lenakan kita polisi menguras dari melakukan melakukan Nggak butuh biaya besi pas sudah melakukan aman wilayah akal lalu cakap kejar roba nakal bagapin Odami kuluk
waan nagaan nu busee nagaan nu haa oolchu ani isaan jedhan tolaan nu haa ga'u hamaan nu diina haa ga'u uummata keenyaan dirree sabbayee kana waaqni nagaatiin bashee nuuf haa galchu gadaa keenya kana ammayyuu waaqayyo iddee deemnu kana nu milkeessee gufaata malee akkuma hora Finfinnee irratti milkoone hora Arsadee irratti milkoone han dhufe hundumtiyyuu inni fagoos inni dhiyoos akka nagaatiin waaqayyo nu haa gargaaru dirree nagaa nuuf haa godhu barri roobaaf nagaa gadaan quufaaf qabbeen. Bidaayo booran. Lebo ko. Lebo ko. Ebi sana uforcha. Ikana ya. Udana ya. Ewa kanuna guys. Antonu rakab. Dasanu takab. Ewa kanuna guys amman torchi dikana ya gudana ya. Ewa kanuna guys nage. Udaruba. Arayu. Oromo kabra. Bagi kan naga pule naga nu ao, na wajino ao, na karakan nu ao. Awara bravo konne goru gara gannawo konne kulo ababo birra bubayya ababo turababo naga nu ata. Akante jawal kana naga nu ata. Rete jotire naga nu ata. Diken tubarti dikke naga nu ata. Oro ke joro naga nu ata. Goku ke joku naga nu ata. Kuno rapirpinne Agnete refane naga angale amale urartari naga refane akgal naga nunagau ulfa ke nyao pol kalati ke nyao pol bal ke nyao pol res ke nyao pol abamal ka pol hatti ke nyao pol abotin gada undu ao pol tesuma ke nyao pol kole naga ragal ne mol jarat nuago ne mol injirat nuago uga wale tuade bi kana boka mejusi Eeyyan abbootiin gadaa eebbisaniitiin jiranii gadaawwan jiranirraa jechuudha. Amma immoo imalli gara hora Harsadeetti ta'a jechuudha. Kana booda waayiloonni kennallee achirraa bakkoota garaagaraa jiran haala naannawa san jiru nu biraan ga'uudhaaf isaanillee ni odeeffanna. Egaa abbootiin gadaa amma kallattii garaagaraatiin bakka irraa dhufanirra akkaataa isaan irraa dhufanirra eebbisaniitiin jiru. Maaliidhaaf xiyyeeffannaa kennanii nagaa waan jedhu. Nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi, nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Gaafa nagaan jiraate oolta, gaafa nagaan jiraate bulta. Bakka nagaan hin jirre ooluunis buluunis nyaachuunis dhuguunis hin yaadamu jechuudha. Tasgabbiin hundi hin yaadamu jechuudha. Maaliif kanaafuu irreechi kunillee bakka nagaati, dirree nagaati. Nagaaf kanatti walitti qabame jechuudha. Nagaan waaqni nagaa nuu kenne ammallee nagaa dabalataa nuu haa kennu. Nagaa kana nuu haa itichu waan jedhuudhaan xiyyeeffannaan guddaan kan gara nagaatti kan ta'eef jechuudha. Osoo nagaan jiraachuu baate waltajjii kanatti ol ga'uun hin jiraatu. Wanni kun hunduu hin jiru jechuudha. Egaa jalqabni gaafa eebbifatuyyuu sa'a namaa waaqaa namaa nagaa nuu godhi jedheetu hunduu Oromoon kutaa Oromoo hunda yoo ilaalte gaafa eebbisu nagaaf hagam akka xiyyeeffannaa kennan baay'ee si ajaa'iba. Oromoo Maccaa jedhii, Sikkoo Mandoo jedhii, Tuulama jedhii bakka hundashuu dursa nagaaf erga kadhatanii booda waaqa nagaa isaan godhe erga kadhatanii booda san booda gara dhimma isaanii ijoo barbaadanitti mooci'u jechuudha. Ammas abbootiin gadaa nagaa kadhatanii irreecha ba'anii jiraniifillee akka waaqni isaan of oolchu akka nagaan of oolanii nagaan irreeffatanii deebi'an
waaqa kadhatanii kaan jechuudha. Egaa waaqni immoo kadhaa akkasiin dhiyaateen simata nagaa manirreeffatee akka Oromoon deebi'u ni taasisaa jechuudha. Wanni si ajaa'ibu Oromoon gaafa eebbifatu yoo ilaalte wantoota si ajaa'iban hedduutu achi keessa jira. Fakkeenyaaf Oromoon irreechi Hora Arsadii naannoo qubsuma Tuulamaa irra kan jiru. Kanaafuu naannoo qubsuma Tuulamaa kanarratti eenyutu abboomaa? Oromoo Tuulamaa kanatu abboomaa jechuudha. Namni dursee eebbisu eenyudha? Tuulama irraati. Amma jalqaba kan eebbisaa turan abbaa gadaa goobana hoolaati jechuudha. Egaa osoo walitti qabaan abbaa gadaa jiru haa ta'u garuu abbaa lafichaati bulchaa lafichaati hoogganaa qubsuma uummata kanaati waan ta'eef lafa isaa irratti durseetu eebba kannaa jechuudha. Kun hagam sirna dimokiraasii addunyaan ittiin bultu kun Oromootti dursee hagam akka hojiirra oolee amma osoo goobanni hoolaa naannoo maccaa deeme waa ta'u si komandoo deeme eenyutu abbaa gadaa naannoo sana jirutu dursee eebbisa. Sun egaa lafa bulchitu irratti aangoo guutuu akka qabdu mirga guutuu akka qabdu hoogganaa guutuu akka qabdu dursee Oromoonni beekaa jechuudha. Inumaayyuu kun biyyoonni Afrikaa hedduun waan hojiirra hin oolchiin biyyoonni Awurooppaa hedduun illee waan hojiirra hin oolchine Oromoon durii kaasee jaarraa hedduutii kaasee dursee hojiirra oolchaati kan inni jiru. Egaa waa'illi keenya Magarsaa Kabbadaa qilleensarra jira haala naannawa san jiru boodarra nu biraan gaa ammatti toorarra baheetiin jira. Mee keessattuu maal gaafa eebbisan amma nutis hawaasuma keessatti guddanne waan ta'eefi rooba kan sa'aa nama hin miine. Roobni yeroo tokko tokko rooba humnaa olii ta'eetiin kan nama fudhatee deemu kan sa'a fudhatee deemu kan oomisha fudhatee deemutu jira jechuudha. Kan sa'aa nama hin miine. Akkasuma deebi'ee immoo jabaa ani jabaadha jedhu jabeessii nurraa qabiidha. Akkasuma laafaa irraa nutissii jedha. Laafaa ati humna isarra qabaattee laafaa sanin miita taanaan ammallee gaarii miti jechuudha. Dhiibbaa namarratti geessifta. Wanti sunis furmaata gaarii hin taane yookiin dheekkamsa biraa fida jechuudha. Jabaa immoo irree waaqaa jabaa gaa waan ta'eef jabaa san jabeessii nurraa qabii waan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Akkaataa eebbifatu hunda keessatti marga jiidhaallee gaafa qabateetiin deemu margi jiidhaan sun kennaa waaqaati. Waaqni lafa kana jiisee roobee bishaan dambalee lafti kun jiidhee margi marga kennaa waaqaati. Magariisa waan ijaaf namatti tolu waan argaaf namatti tolu waan qalbii namaa gammachiisudha. Kana qabatanii deemuun isaanii waan hawwii gaarii yookiin milkii hawwuudhaaf kan gara sadiitti deemamu jechuudha. Waan keessa kan kee qulqulleessite amma eebbifamnaan kun namuu kallattii jiru hunda dhufeerraa wal eebbisee gaarii walii hawwee nagaan bakka kana dhufne kan kaleessa milkoofne kan har'a itti hennu kanallee nu milkeessi namoota bakka garaagararraa dhufan kana nagaan as fidde nagaan bakka dhufanitti nu deebisi jedhaniitiin kan eebbisaniitiin gara malkaasanitti bahan. Qabxee kanatti hin deebina. Waa'illi kee Sabboonaa Daggafaa qilleensa irratti kan inni argamu. Hello Sabboonaa. Hello akkam bulte kame. Naguma. Nagaadha baga ayyaana irreessaa geessan jenna dhaggeeffattoota OBN. Nullee baga waliin geenye jennaame maaltu jira amma Bishooftuutti kan argamtu bariidhaan egaa abbootiin gadaa eebbifatanii bakka bultii isaaniitii ba'aniiti kan jiranii amma maal irratti argamtu mee waan naannoo sana waan jiru wanti. Amma akkuma sagaleen dhagahamu kan egaa abbootiin gadaa eebbifatanii galma isaaniitii ba'aniiti kan jiranii galma isaaniitii ba'anii gara hora irreessaa yookaan hora sadiitti deemaa kan isaan jiranii akkuma sagaleen dhagahamu kana areeyoo jechaan isaanii deemanii fagaa jira hundumaa raawwatanii eebbifatanii waaqni kalee nagaadhaan isaan oolchee har'as immoo akka nagaadhaan isaan oolchuu irreessa kan akka milkeessu eebbifatanii dibaayyuu masanii biifataniiti kan isaan ba'an jechuudha. Gara jilaatti deemuudhaan immoo gamtaadhaan kan isaan gara sanitti deemaa jiranii yaamaree isaatti deemaa kan jiran akkuma sagaleen dhagahamu kuni. Achi immoo gaanii galmaa baati kan isaan jira waan ta'eef aslaanii waan ta'uuf jaluma jalaan kan sinitti mutaa jechuudha. Mee sochiin hawaasaa amma sa'aatii kana irratti argaman waa xiqqoo waan argite. Sochiin hawaasaa amma abbootiin gadaa gara galma isaanii keessaa ba'aa jiru ammas egaa alatti
irratti qophaa'ee eegaa kan jiru abbootiin amma abbaan gadaa deemee malkaa isaa kuttee yoo baate abbootiin gadaa malkaan isaa giddumtuun irreeffatu namuu hin socho'u waan ta'eef kanaaf kan isaanii qopha irratti jiranii akkuma dhageessu kana sagalee beekumsatu jira. Ayyee gaa'uun. Sagalee hojjetaa jira namoonni abbootii gadaa fi ijoolleen kan abbootii gadaa faana socho'an waan jiraniif walli diiguun jiraata. Qeerroon akkuma kaleessa akkuma jala bultii irratti ture egaa taphachaa fi dhiichisaa kan jiranii hora irreessaa kana irreeffachuudhaaf achi ga'anii isaan malkaa saaqanitti qeerroo fi qarreen akkuma jiru taphachaa kan isaan